ulfina keetiin wajjin ta'e yaadatamuun addaashee fa'a ta'u. Abiddi kee hojii ta'u. Waaqayyo hin beekwani isa dhugaati. Arra ganama kana waan addaatiin fuula kee dura darba Waaqayyo. Adeemsa addaa, hojii addaa, hojii addaatiin fuula kee dura darba. Maqaa Yesuusiin. Hundumti keessan akka jirtanitti harka keessan ol qabadhaa. Harka keessan ol qabadhaa. Harka keessan ol qabadhaa. Namooti iddoo kana dhuftan ergaan keessan ol fakkaata. Ergaan ol fakkaatu kun wantoota kallattii baay'eedhaan yaalii gootanii sin jalaa wanta qaqqabame. Qabamuun guddaa keessa. በጣም ተይዛችኋል። Waaqayyo akkana naan jedha. እግዚአብሔር እንደዚህ arra ganama kana ዛሬ ጠዋት akka namaatti እንደ ሰው kottee dhageessaa nama fuula keessan dura deemu እግራችሁ ፊት ለፊት እንግዲህ kottee dhageessaa nama fuula keessan dura deemu ሰማ ከፊት ለፊታችሁ እንደሚሄድ bakka namni sun ga'e ያ ሰው balballi fuula keessan duraatu banamu ቤታችሁ ላይ ሲከፈት bakka namni sun ga'e xaxaan adda addaa utuu ciramu eebbi adda addaa utuu ta'u haleluuya mo'icha adda addaa utuu ta'u waaqayyo natti dubbata ከዛሬ በኋላ ሆነልሽ ከዛሬ በኋላ ሆነልሽ በኢየሱስ 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 መቃ ኢየሱስን ሲተኤራ መቃ ኢየሱስን ኤቢ አዳስ ረቲ ተኤራ ሞይቻ አዳስ ረቲ ተኤራ ነጋና አዳስ ረቲ ተኤራ ጭብሰሱ ነጋዳ ኡልፍነዳ ከበጀዳ ገርጋሰዳ መቃ ኢየሱስን 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 ኢየሱስም ኦልከይ ሸንኩ dhiphinaaf lola guddaa keessaa waaqayyo si baase. Ameen. Si baaseera. Ameen. Arraa kaasee nagaa guddaa. Ameen. Mo'icha guddaa. Ameen. Ulfina guddaa. Ameen. Waaqayyo karaa keerra darbe. Ameen. Arruma ganama kana yeroo galtu waaqayyo ergaa addaa si dhageessisa. Ameen. Ergaa addaa si dhageessisa. Ameen. Ergaa addaa si dhageessisa. Ameen. Akkati yaadden ta'u. Ameen. Waaqayyo ulfinaan fuula kee dura darbeera. Ameen. Haleluuyaa. 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 Boleessu nagaan siif haa ta'u. Waaqayyo mo'icha addaan si wajjin taa'edha. Ameen. Sin gargaaraadha. Ameen. Waan itti qabamtee jirtu qabda. Waan itti qabamtee jirtu qabda. Siree. Waaqayyo gooftaan fuula kee dura darbee hojii hojjedha naan jedha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Akka yaaddetti waan tan taane jira. Ameen. Akkati yaaddetti waan tan taane jira. Waan an hojjedhuun qaba naan jedha. Waaqayyo yeroo gabaabaatti ji'a sadii asitti waaqayyo hojii siif hojjetu qaba siif. Ameen. ji'a sadii asitti hojii siif hojjetu qaba. Ameen. እግዚአብሔር ለክብር አበቃለሁ ይላል። Ameen. ulfinaafan si godha naan jedha. Ameen. ulfinaafan si godha jedha. Ameen. Ameen. Asna ilaali mee buleetti asna ilaali. Waan si dide tokkotu jira. Waan yeroo dheeraaf kadhattuu fi eegaa jirtu qabda. wanti sun siin taane እግዚአብሔር ከዛሬ በኋላ በእጅሽ አስገባለሁ ይለኛል። አሜን። ቀብን አርካ ጋር ፉዲ ጋር መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንቲች አርካ ኮኬ ገለ ረዲሜ waaqayyo harka koo keessa galcheera. Arraa kaasee hidhime. Waaqayyo hidhime. Waan haaraa hojii haaraa naaf hojjeteera. Naa ta'eera. Maqaa Yesuusiin sii ta'eera. Honeelish በኢየሱስ ስም አሜን 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 maqaa Yesuusiin gargaarsi haaraa isiniif haa ta'u. 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 Obboloonni gara sabaa oleettiidhaa dhuftan kun baga nagaan dhuftan. Baga nagaadhaan gara samiitiin dhuftan. Dhugaan isinitti himaa waaqayyo hojii isiniif hojjeta. Hojii isiniif hojjeta. Hojii isiniif hojjeta. Waaqayyo akkana naan jedha. Dhimma keessan na haaressa naan jedha. ነገራችሁን አድሳለሁ። Dhimma keessan na haaressa naan jedha. ነገራችሁን አድሳለሁ። As keessaatii namni lama batalay yeroo dhiyoo gidduutti ሁለት eenyu akka ሰው ta'e hin beeku. አንዶና Yeroo dhiyoo gidduutti akka
አከነመ ሎተሪን በኡፊት ዋቀዩ ሚልካይን አዳ ሚልካይን አዳቱን ሚልካውን አርገ አሜን አሜን milkaa'ina daatuun ta'uu fi arge waaqayyo fuula keessan du'a waa cabsa'e adeemsa keessan fuuldura waa cabsa'e waan cabsanaan jedhe wayittan isin baasa'e waatu ta'anaan jedhe waan hojjedhaanaan jedhe waan isin kabachiisuun hojjedhe maqaa yesuusin isinii ta'eera isinii ta'eera isinii ta'eera haleluuyaa kakoo kee galeera arreedha haleluuyaa isa bukkee keessaniitiin akkana jedha waan harka koo kee galeedha itti madda itti madda warra bukkee keessaniitti waaqayyo harka koo kee galcheedha harka koo keessa galcheedha waatu naa ta'eera maqaa yesuusin isiniif haa ta'u 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 waaqayyo namoota iddoo kanatti ba'an hunduma isaanii ati milkeessi maqaa yesuusiin amilkaan 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 maqaa yesuusiin milkaay 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 waaqayyo waan itti milkeessuun beeku milkooftanaan jedha haleluuyaa ነጋን ነጋሲን ዋቀይስና ይብስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም የሚገርማችሁ ሳይቆይ በህይወታቸው ላይ በቤታችሁ በመንገዳችሁ ላይ የሚሆን ነገር አለ። ኤጋ አሜን አሜን። አበዳ ወርካን አበዳ በእግዚአብሔር ፊት ቁሙ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አርከከሰን ካሳ ገረ ዋቀዮት እጃችሁን አንሱ ወደ እግዚአብሔር። አሜን 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 በረበራን ሲያገላቱ መቃንኪያ ይብፈም መቃንኪያ ይብፈም ገነመ ከነ ያዋቀየ ጎፍታ ሰበከነ ያደቹ ዋንካቴፍ ሲያገላቱ ሰበከነ ያደቹ ዋንካቴፍ ሲያገላቱ ሰበከነ ዋያደቻ ጅርቱፍ ሲያገላቱ ፉለሳ እንዶ ደርቢቴ ዋን ጅርቱፍ ሲያገላቱ ኤባ ሀራቱ አምባሳ ጅርቱፍ ሲያገላቱ በፈ ኤርገማ ፈቃቱን ጉባኤ ከሰ ደሙን አርጋ መላእክት የሚመስል ብዙ ሲከሳከስ ጉባኤ ከሰ ከነደም ስለሲንት ሜራ ዋን ኮቴ ነገሲስ ዋን ከሲቱ ጉባኤ ከሰ አደም ጉባኤ ከነ ከሰ ጋፋ ደሙ ከረጩጩፈማ ከረጩጩፈማ ዋንታ አደም ሰሳኒ ደንቁ መንገዳቸው ላይ የተቀመጠ ነገር ዋን ከሰከሲ ከና እንደዚህ አይነት ነገሮች ፉለነ ሞታ ጆ ዋን ጂሩ ደርቤ በበና ያለውን ያነሳ ይከፍት ነበር ደርቤ በበና ማልጀናን ዋቀዮ ከናንጀ አደም ሰነ ሞታት ዋን ተጩጩፈሜ ጂ ሰዎች መንገድ ላይ የተዘጋውን ነገር ከራነ ሞታት ዋን ተጩጩፈሜ ጂ ሰዎች መንገድ ላይ የተዘጋጋ አከሳኒ እንደም ነው ዋን ተጎቻጁ አከሳኒ ባኒ ዋን ተጎቻጁ አረገነ መከነና አንጀ ዋቀ ኤርገማን ኮ ድረሳኒ ባየር ድረሳኒ ባየር ገነ መከነና አንጀ ዋቀ ነሞታ ባየራ ካሪባ ነማየ ነሞታ ባየራ በልበል በነማና ነሞታ ባየቱ ገራ በልበል በነማት ገለናጀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሜነራ በነሜራ ኢላ ላይ ተከፍቷል በሉ ነራ በነሜራ ኢላ ላይ ተከፍቷል በሉ ነራ በነሜራ ኢላ ላይ ተከፍቷል ነራ በነሜራ ኢላ ላይ ተከፍቷል ነራ በነሜራ ኢላ ላይ ተከፍቷል በሉ ሃሌሉያ ብዙ ሰዎች በተከፈተ ሰማይ ውስጥ ይገባሉ። አሜን 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 አሜን። በልበለ በነማ ሰቢ በነማ ከያገሉ ነሞኒ ባየን አረገ ነማ ከነ ሰሚ በነማ ከያገሉ ሰሚ በነማ ከያገሉ